Seja. Então. Então, tu vai fazer. Seja. Sai. Sana ka na naman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harkamun. Anggo rajul murna Oromo keessa bahe mootummaa sadarkaa Itoophiyaatti dhiisii sadarkaa Oromiyaatti mootummaa Oromoo jechuun hin dandeenye. Eenyu namni Oromoon filannoo ifaa bilisaatiin filatee aangoo irratti baase. Eenyu kan dantaa uummata Oromoo jiddu galeessa godhatee hojjetaa jiru. Har'a bar tarii yeroo adda addaa hoggaan jiru kontiroovarshaal fakkaata. Oromoon ajjecha saamicha salphina waggoota torban kana keessa gale mootummoota dabran sadan afran walitti dabaltee mootummoota alagaa jennuun dabran walitti dabaltee hammas hin baay'atu. Kan reeffa harreetti fe'an kan nama haadha duratti ajjeesan kan maatii guutuu mana keessatti itti guban kan agarre bara mootummaa kanaati. Mootummaa Oromoo jechuun hin danda'amu kun. Garuu immoo kan buraa'u dabarree naareetiivii seenessa eeggachuun barbaachisaadha. Oromoon Itoophiyaa irratti mootummaa Oromoo hin barbaadu. Oromoon Itoophiyaa sabaaf sablammoonni biyyattii hundumtuu walqixxummaadha. Equitably akkaataa baay'ina isaatiin, akkaataa teessuma lafaa isaatiin, akkaataa foormulaa federaalizimiitiin aangoo hiratee, dirqama hiratee, qabeenya hiratee ittiin bulu mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa sadarkaa Itoophiyaatti barbaada malee mootummaa Oromoo hin barbaadu. Kanaan wal qabate waan dangerous amma waraana kanaan wal qabanii oofaa jiran tokko jira. Oromoo qofti maaliif waraanatti gala jennaan dantaa Oromoo eegsisuudhaaf. No. This is dangerous Oromoodhaaf. Oromoon raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa hunda hammate. Kan kootaan isaa akkaataa dhibbeentaa isaatiin akkaataa parsanteejii isaatiin Oromoonis akka lakkoofsa isaatiin dhibbeentaa itti qabatu. Tigreenis akkaataa lakkoofsa isaatiin dhibbeentaa itti qabatu. Hoggan waraana irraa hamma gadiitti proportionally kan keessatti itti argu jaaruudha barbaada. Oromoon Itoophiyaadhaaf raayyaa ittisa biyyaa Oromootaa qofa jaaruu hin barbaadu. Oromoos hin fayyadu. This is dangerous. Gara fuulduraa it will backfire. Ela. Tigiroota waan ta'an laala. Warri wayyaanotaa waan ta'an laala. Raayyaa ittisa biyyaa olaantummaa garee tokkoo qofa jalatti jaaran. Gorsa waywaannaa godhamaafii ture irraanfatan. Booda balaa isaan irra gahe laala. Kanaaf kana waan wal sossobnuu miti, waan irra qabnuu miti. Waan Oromoodhaaf hin taane Oromoo ittiin sossobuudhaaf sabboonummaa Oromoo sabboonummaa mirgaati. Sabboonummaa walqixxummaadhaati. Sabboonummaa dhugaa Oromoo deebisuudhaati malee sabboonummaa olaantummaa murna tokkoo maqaa Oromootiin saboota biraa irratti jaaruutiif godhamu miti. Nuti raayyaa ittisa biyyaa Oromoon parsantii 40-50 yoo ta'e akkasitti Amaarris akka parsantii isaatti, Tigrees akka parsantii isaatti, Sidaamnis raayyaan ittisa biyyaa saglii gadiitirraa hamma Cibirraatti, hamma Kooriititti, hamma Jeneraal Staafititti yoo bira dhabdu sabaaf sablammootni keessaa urgaayan keessaa calaqqisan ta'uudha qaba jechuudha. Kan barbaadamus kana. Kan Oromoon qabsaatis kana. Wayyaanota kan ittiin qeeqaa turre. Wayyaanota kan ittiin qeeqaa turre maali? Raayyaa ittisa biyyaa olaantummaan garee tokko keessatti baay'atee jaartanidha. Har'as wanti akkanatti oofamu kun Oromoo ittiin sosobanii ibiddatti naquudhaaf of course waan akkasii jaaruu barbaadan jechuu kiyyaa miti bara. Waan akkasii jaaruu barbaadaniin jarri ammaa kun garuu Oromoo saniin ittiin gowwoomsuudhaaf barbaadan Oromoon kanaan hin gowwoomu jechuudha.